Hayyuu Jaffee guyyaan gartee yaadannoo gootichaa Haacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa isaa Juun 29 kana gartee yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa akkamitti ibsitaa maal sitti dhagahama? Baay'ee haalaan natti dhagahama. Guyyaan isaa guyyaa qaaliidha. Ija teenya dhabne garuu immoo yoomuu taanaan hin irraanfatamu. Guyyaan sun garuu guyyaa har'aallee natti fakkaata. Guyyaa har'aallee osoo hin ta'in sa'aatii amma keessa jiru waan natti fakkaata. Garuu baay'ee natti dhagahama. Galatoomaa. Anilleen akkasumatti guyyaan irraa kun guyyaa yaadannoo gooticha keenya Haacaaluu Hundeessaa itti jechuu barbaadeeti. Akka malee natti dhagahama. Haacaaluu Hundeessaa bara baraan osoo hin taane guyyaa guyyaan sa'aatiin yaadannaa keessa keenya hin badu jechuu barbaadeeti. Akkasii gartee nuti illee bifa kanaan akkuma haalli nu mijaa'etti yaadachuu jirra. Gooticha keenya Haacaaluu Hundeessaa Rabbi biyya irraa salphisu akkasii. Hayyee.